Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Hallelujah. Waaqayyoo inni nu gargaaree carraa kana nuu laate akka nuti yeroo kana walitti qabamnee maqaa isaa barbaaddannu inni godhee maqaan Gooftaa keenyaa bara baraan haa eebbifamu. Iddoo garagaraa teessanii yeroo kanatti Waaqayyoo waaqeffachaa kan jirtan bakka garagaraa teessanii maqaa Waaqayyoo isa jiraataa jireenya keessan irratti nyummaa keessan irratti hundumaa akka danda'u Waaqayyoo hundumaa Waaqayyootti amantanii yeroo kana fuula Waaqayyoo irratti argamtanii kan jirtan Waaqayyo hin dubbata dhaloota kan isaatti Waaqayyo gargaara akkuma mafaarfatamaa ture Waaqayyo warra kan isaa wajjin jira warra kan isaa hin oolfata maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Ameen. Waaqayyo gaariidha jedheetu Daawit dubbata Waaqayyo gaariidha gaarummaan isaa bara baraan jiraata. Macaafa qulqulluu keessaa faarsaa 91 macaafa qulqulluu keessan banadhaati nu duukaa iddoo jirtanitti macaafa qulqulluu keessan banadhaati nu duukaa iddoo jirtanitti bakka garagaraa teessanii yeroo kana sagalee Waaqayyo dhaga'uudhaaf isin carraa qabeessa warri taatan macaafa qulqulluu keessan baafadhaa. Faarsaa 91 lakkoofsa 1 faarsaa 91 lakkoofsa 1 namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala immoo hin buufata. Waaqayyo ani kooluu sitti galeera ati maasaraa kootii ati Waaqayyo gosan amanadhuudhaan jedha. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e ejja nama balleessu irraatis oolcha harka isaatiin si golbooba bobaa isaa jalatti immoo kooluu hin galta amanamummaan isaa gaachanaa fi maasaraa siif ta'a. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamus sin sodaachisin. Ayicha dukkana namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessu sodaatin. Humni tokko bukkee keetti humni kudhan mirga keetti yoo qufaniyyuu wanti namatti dhufu kuni sitti dhiyaata. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jallootaaf baafamu hin argita jedheetu dubbata. Sagalee Waaqayyoodhaaf Waaqayyo akka dubbii isaanitti dubbatuudhaaf qalbii keenyaaf yaada keenya deebbanne fuula Waaqayyo irratti kadhanna. Jabaaf tolaaf amanamaa kan taate Gooftaa fageenyi irree kee dhowwuu bakka garagaraa ta'anii sagalee kee dhaga'u fuula kee irratti walitti qabamanii kan jiran amma yeroo kanatti yaa Gooftaa sin kadhaa sagaleen kee fageenyi dhowwuu irree kee bakka hundumaatti qaqqaba. Sagaleen kee yaa Gooftaa humna fayyisuu keessaatii qaba. Sagaleen kee yaa Waaqayyo Gooftaa machaa dhaloota amma yeroo kanatti si eeggachaa jiran kanaaf hiikama jireenyaa akka inni laatu nan amana. Sagalee kee dhagaa kan jiran kanaaf sagalee kee kanaan akka itti dallaatti ijaartu nan amana. Sagalee kee warra dhagaan kana yaa Gooftaa akka tarkasaan qabdu nan amana. Galgala kana sagalee kee kan nutti dubbatamu bakka jirutti dhaloonni kun hundumtuu ittiin gargaaru maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mata dureen isaa sagalee kun akkasidha. Mata dureen isaa eegumsa Waaqayyoo jala jiraachuu jedha. Mata dureen isaa eegumsa Waaqayyoo jala jiraachuu jedha. Eegumsa Waaqayyoo jala jiraachuu yeroo kanatti wanta nuti wal wajjin ilaallu galgala kana bakka garagaraa teessanii dhaggeeffachaa kan jirtan idduma dubbifannee faarsaa Daawit 91 irraatii mata duree masaa yoo dubbiftanii eegumsa Waaqayyoo jala jiraachuu jedha. Ameen. Eegumsa Waaqayyoo jala jiraachuu kan jedhu galgala kana daqiiqaa muraasa wal wajjin in ilaalla. Macaafa kana keessatti wanti inni dubbatu macaafni qulqulluun kun tokkoffaa irratti lakkoofsuma tokko irratti akkasiin dubbata. Namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala immoo hin buufata. Ameen. Gaaddisa hundumaa danda'u jala. Yeroo kanatti galgala kana waan tokkoon jedha. Bakka garagaraa teessanii sagaleen kun isinitti dhagahamaa kan jiru sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtanii ati eegumsa Waaqayyoo jala jirta. Ameen. Ansi eegu jira. Ati tiksee amanamaa qabda. Daawit akkasii anaaf Waaqayyo tiksee kooti. Ameen. Faarsaa madaqxanii 93 irraa yommuu 23 yommuu dhaqxanii ilaaltan Waaqayyo anaaf tiksee kooti. Ani homaa hin dhabu. Ameen. Yesuus Gooftaadha. Ameen. Ani homaa hin dhabu. Inni galala isaa keessa kan boqodhu hin godhu. Galala gaara galfataniitti sin nageessa. Ameen. Maqaa isaatiin jedheetu daandii qajeelaa irra na gaggeessa. Ani bu'aa dukkanaa sodaachaa keessa yoon deemata iyyuu sodaadhe. Eegumsa Waaqayyoo jala eenyutu jiraata? Namni eegumsa Waaqayyoo jala jiraatu nama Waaqayyoon amanatu. Namni eegumsa Waaqayyoo jala jiraatu nama Waaqayyoon amanatu. Nama Waaqayyoon amanatu. Asirratti akkasiin dubbatu. Macaafni qulqulluun kun gaaddisa hundumaa danda'u jala hin buufatadhee Waaqayyo inni kooluu sitti galeera ati maasaraa kooti. Ati Waaqayyoo gosan amanadhuudhaa jedha.
warri sagaleen kun isinitti dhagahamaa jiru harka keessan raasaati sagaleen kun isinitti dhagahamaa kan jiru harka keessan idduma jirtanitti raasaati laa waaqayyo galgala kan akkasiin jechaa jira ani isin eegaatenis wajjinan jiraati anaatiin amanattee hin baddu anaatiin amanattee gadi hin taa'u anaatiin amanattee hamaan jireenya keerra hin ga'uudheetu waaqayyo dubbachaa jira warri eegumsa waaqayyo jala jiraatan warri eegumsa waaqayyo jala jiraatan warra waaqayyoon amanatan warri eegumsa waaqayyo jala jiran kun hin oolu hamaan akka tasaa jireenya isaanii argatu balaan akka tasaa jireenya isaanii argatu lakkoofsa sadii irraatii akkasini namni waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'ee ayicha nama balleessu irraatii si oolchaa warri eegumsa waaqayyo jala jiraatan hin oolu warri eegumsa waaqayyo jala jiraatan hin baraaramu warri eegumsa waaqayyo jala jiraatan yeeyyiin balaan akka tasaatti jireenya dhaloota baay'eeti nyaatu jireenya isaanii argatu galgala kana misiraachuu ergaansii qaba waaqayyo dallaasaa sitti ijaareera ani sitti eegaasiin jechaa jira ati golgaa koo jala jirtaasiin jechaa jira anatu si wajjiniin ta'a anatu si dursa bakka jirtu hundumaatti anatu si eega dheetu waaqayyo dubbachaa jira daawitiitiin akka sedhe waaqayyo yommuu itti gajjallaa turteyyuu ani si wajjinan tureera eegumsi waaqayyo daawit wajjiniin iddoon hoolota eegutti eegumsi waaqayyo kan isa wajjiniin ture achitti yeeyyii yommuu dhaqu wamaagalli garagaraa yommuu dhaqu hoolota maal godha abaay'ee yootaa keessaatii kan buusaa ture daawiti eegumsa waaqayyo isa wajjiniin ta'eef gajjallaamatti isa wajjiniin tureera eegumsi waaqayyo daawit wajjin yommuutti Abesaaloom isa ari'atu eegumsi waaqayyo daawit wajjin tureera yommuutti Saa'ol isa ari'atu eegumsi waaqayyo daawit wajjiniin tureera nama waaqayyoon gargaarame nama eegumsi waaqayyo wajjiniin ta'e beeke hin bare waan ta'eef kanaaf akkase namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa ta'uu hundumaa danda'u jala immoo hin buufata namni muka gaaddisa qabutti siqa muka gaaddisa qabu gaaddisa isaa jala taa'ee boqochuudhaaf itti siqa namni Yesuusitti qabamee jiraatu gaaddisa jala kan inni jiraatu golgaa isa hundumaa danda'u golgaa jechuun wanta itti baqatanii oolanidha golgaa jechuun wanta jireenya namaa eenyummaa namaa gargaaruu danda'udha kanaaf akkasii golgaa isa hundumaa gararraa jiraatu keessa namni jira gaaddisa isaa jala immoo hin buufata galgala kana waaqayyo akkasii jechaa jira ani eeguusee keetti ani sin eegaati ani si wajjinaan jiraatu ati sodaati ati raafami wanti jireenya dhaloota baay'ee sodaachisiin sin argamu ati tiksee gaarii qabu tiksee amanamaa qabu Yesuus akkasidheedha ani tiksee gaariidha ani tiksee gaariidha tiksee gaariin kun isa nama eeguutti beekudha isa yeroo hundumaa nama wajjiniin ta'udha ganamas galgalas ol ba'u gadi ba'u ol galuu yeroo hundumaa isa wajjin ta'uudha ani tiksee gaariidha tiksee gaariin kun lubbuu isaa hoolotaaf kennaa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraa ani tiksee gaariidha tiksee lama akka jiru dubbata inni tokko tiksee bitamee eegudha tiksee bitamee eegu kun yeeyyii hoolotatti dhufa yoo arge dhiiseetu baqataa garuu ani tiksee gaariidha tiksee gaarii isa lubbuu isaa hoolotaaf kennudha Yesuus Kiristoos qaraanii irratti ol ba'ee siin asii oolchate ati nan du'aa laata nan badaa laatatte wanti jireenya kee sodaachisu galgala kana waaqayyo akkasidheera ani sin eegaati eegumsa koo jala jirtaati hin sodaatu ani sin eegaati eegumsa koo jala jirta hin sodaatu irraafame wanti biyya raasudhamee jalqaba faarfatamaa ture sagalee waaqayyoo keessas sagalee makana dubbatamaa jira wanti biyya raasu akkamiin nu raasadhamaa ture namoonni nagaa turtan jalqaba wanti biyya raasu akkamiin nu raasadhamaa ture inni dhaloota raasanuu nurraa inni biyya raasanuu ta'e nurraa nuti eegumsa waaqayyoo jala jirra baanuu eegumsa isaa jala jirra teenyuu eegumsa isaa jala jirra kanaaf sagaleen kun iddoo kanatti egaa Yesuus akkasidha ani tiksee gaariidha jedhu hoolonni koo sagalee koo beeku anis immoo sagalee isaanii nan beekadhe dubbateera gara abbaa keetti gaafa jedhu isa oolchaa keetti isa nu gargaaraa keetti warri eegumsa waaqayyoo jala jiraatan hin oolu inni lammaffaadha warri eegumsa waaqayyoo jala jiraatan sodaa malee jiraatu sodaa malee birrannaa malee maaltu narra gahaa maaltu jireenya koo argata sodaa malee birrannaa malee kan isaan jiraatan jechaa waaqayyo galgala kana sagalee kana kan nutti dubbachaa jireenya keenyatti kan dubbachaa jiru eenyummaa keenyatti kan dubbachaa jiru waaqayyo sagalee kanaatiin namoota baay'een gargaara sagalee kanaatiin waaqayyo namoota baay'ee harka qaba namoonni isin sagalee kun isinitti dhagahamaa jiru lafuma jirtan taa'aatii amma sagalee keessa ol kaasaatii sagalee keessa dhageessitaatii ani hirraafamuu jedhaa dubbadhaa ani sodaadhu jedhaa dubbadhaa ani sodaadhu waaqayyo jala jiraadhaa
eegumsa waaqayyoo jala jira hidhaatti sagalee keessa dhageessaatti dubbadhaa lafa jirtanitti sagalee kuni kan isinitti dhagahamaa jiru sagalee kun isinitti dhagahamaa kan jiru harka keessa irraa isaatii fuula waaqayyoo duratti ani irraafamuudha. Ani raafamu. Eegumsa waaqayyoo jala kan isin jirtani ani eegumsa waaqayyoo jala jira Ani eegumsa jala waaqayyoo jala jira. Amen. eegumni tisiktuu Amen. Amen. jira si wajjin jira harka qabuudhaaf si wajjin jira harka qabuudhaaf Amen. kanaaf akkasii kana gooftaan keessatti jira irraafamin Amen. Amen. hin sodaatin Amen. anatu si wajjin jira Amen. eegumsa koo jala jirta Amen. yeeyyiin dhaloota baay'ee nyaatu isin nyaatu jechaa jira maqaa Yesuusiin. Amen. Dhaloota baay'ee nyaatu maqaa dhaloota baay'ee nyaatu ilaalchasidha. Ayitti namatti dhufu sitti dhiyaatu. Amen. Kumni tokko garee ila kumni tokko bukkee keetti kumni kudhan mirga keetti yoo kufan wanti namatti dhufu kun sitti dhiyaatu. Amen. Sitti dhiyaatu maqaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee galgala kana dubbatame Waaqayyo Waaqni jiraatan namoota baay'eetti dallaasaa ijaare. Amen. Gaalaataa jettanii raafamaa sodaa guddaa keessa kan jirtan Waaqayyo galgala kana meeqasiin jedhe ilaayyuu eegumsa Waaqayyo jala jiraachuudhaan isiniin jedhe mata duree. Amen. Amen. Harka keessa kana raafadhaati ani eegumsa Waaqayyo jala jira. Ani eegumsa waaqayyoo jala jira. Takkaa sagalee keessa nurtaati anis ani eegumsa Waaqayyo jala jira. Ani eegumsa waaqayyoo jala jira. Amen. Hallelujah. Ilaameeyyuu si wajjin jira waan ta'eef si wajjin jira harki Waaqayyo si Amen. eegaa Kiristoos illee Waaqayyo tiksee dhugaadha. Tiksee gaarii kun sirra jiruuti ati hin nyaatamtu. Warra nyaataatti eeguutti beeka Waaqayyo tiksee gaarii kan nama eeguutti beeku kan akka nama qabuutti beeku. Kanaaf warri eegumsa Waaqayyo jala jiraatan inni tokkoffaatni warri eegumsa Waaqayyo jala jiraatan hin oolu. Galgala kana Waaqayyo Waaqni jiraatan namoota amma teessanii dhaggeeffachaa jirtan wanta jireenya kee irratti bahe wanta deemsa kee irratti bahe akkasiin jechaa jira Waaqayyo Waaqni Daani'el oolchaadha hokkolchaadha dhabeera. Waaqni Daani'el oolchaadha hokkolchaadha dhabe. Waaqa koof Waaqa keetis akkasiin jedhe wanti jireenya dhaloota baay'ee bal'eef siitiin si danda'u hin ooltaadhe Waaqayyo. Amen. Amen. Rakkina sitti ammaate kana keessaa isa jireenya kee irratti walga'e kana keessaati isa nagaa kee irratti walga'e kana keessaati Waaqayyo akkasiin jedheera. Hin oolta harka koos oolchaadhe Waaqayyo. Amen. Inni deemsa kee irratti baay'ate kun inni si sodaachise kun Waaqayyoof salphaadha. Waaqayyo akkasiin jedhe eegumsa koo jala jirta hin oolta hin sodaatin. Amen. Eegumsa koo jala jirta hin raafamin jedhee dubbateera Waaqayyo. Amen. Inni sadaffaan warri eegumsa Waaqayyoo jala jiraatan isa tokkoffaatti warri eegumsa Waaqayyoo jala jiraatan hin oolu. Inni lammaffaan warri eegumsa Waaqayyoo jala jiraatan sodaa malee jiraatu. Birrannaa malee jiraatu. Ati abbaa qabda. Abbaas wajjin ta'u yeroo hundumaa abbaa gara kee ta'e kana qabda waan ta'eef inni dhaloota baay'ee raasa siitiin sirraatu. Inni dhaloota nagaa dhaloota baay'ee siitiin nagaa keenyaatu. Lakkoofsa keessumaatti akkasidhe wanti namatti dhufu yookaan balaan namatti hammaatu inni sadaffaati. Balaan namatti hammaatu sitti hammaatu. Amen. Dhukkubni jira keessa si dabarsa Waaqayyo. Rakkinni jira keessa si dabarsa Waaqayyo. Qorumsi jira keessa si dabarsa Waaqayyo. Sitti hammaatu inni si biraatii hafa. Ati garuu timochaan dabarta. Inni si biraatii hafa. Ati garuu tifannootiin dabarta. Kanaaf akkasidhe lakkoofsa torbarraatii akkasidhe. Kumni tokko bukkee keetti. Kumni kudhan mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kuni sitti dhiyaatu. Ati garuu dhageetti ilaalteef gatii warra jalloota abbaafamu hin argita. Amen. Yaada keessa ol kaasaa raafadhaatti wanti namatti dhufu natti dhiyaatudha. Wanti namatti dhufu natti dhiyaatu. Wanti dhufuusaa sagalee keessa dhageessisaati natti dhiyaatudha. Wanti namatti dhufu natti dhiyaatu. Amen. Waaqayyo akkasii jedheera ani oolchaa kee ta'e Waaqayyo. Amen. Ani oolchaa kee ta'e Waaqayyo. Amen. Deemsi kee ilaa namni yommuu kanatti teessee dhaggeeffataa kan jirtu sagalee kana teessee dhaggeeffataa kan jirtu ani eegumsa Waaqayyoo jala jira jettee yeroo kanatti sagalee Waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtu Waaqayyootti natti dubbataa jirtatte konnekshinii kee Waaqayyoo wajjin kan ta'e
waaqayyo isa jiraata fuula isaatti argamtee kan jirtu waaqayyo akkasii jedhe wanti namatti dhufu kun jireenya kee eenyummaa keetti dhiyaatu ajaja keetiin ilaalte gatii warra jalloota abbaafamu in argitanii waan ta'eef warri waaqayyo jireenya isaaniitti warri waaqayyo moosisan eegumsa waaqayyo jala jiraatu isaa. Ameen. Dallaa namni sirraa deemuu hin dandeenye jedha. Mana namni sirraa deemuu danda'a. Dallaa isa kaan isa biyya lafaa kana namni sirraa deemuu danda'a. Namni qabeenyaa siif kenne sirraa fudhachuu danda'a. Garuutti danda'a fura qulqulluu kana eenyullee sirraa deemuu kan hin dandeenye. Ijaarsa akka waaqayyootiin sitti ijaaran yeroo kanatti galgala qaba. Ijaarsa akka waaqayyootiin sitti ijaarame. Ilaa waaqayyoo akkasuma jechaa jira. Ani si eegaati. Ani si wajjinan ta'aati. Ani si wajjinan jiraati. Hin sodaati. Hin raafami. Harka koo jala jirta. Haala qilleensaa ilaalte hin raafami. Isa jireenya kee irratti baay'eetu ilaalte hin raafami. Anatu si wajjinin jira. Wanti namatti dhufu kun sitti dhiyaataneera waaqayyo. Galgalli kun maqaa gooftaa Yesuusiin galgala mo'ichaa si ta'e. Galgala mo'ichaa. Ilaamee akka kee gaafa dhufe galgala mo'ichaa naa ta'eera galgalli kun eedii. Galgalli kun galgala mo'ichaa naa ta'eera. Ameen. Galgalli kun galgala mo'ichaa naa ta'eera. Ameen. Ameen. Hallelujah. Galgala mo'ichaa si ta'e. Ameen. Ameen. Waaqayyo akkasii jedhee walumaa galaa sagalee kana nan xumura gara paastira barraafattan sin deebisa waan ta'eef sagalee kana nan xumura. Ilaamee akkasii jedhee waaqayyo eegumsa koo jala jirtaatii hin sodaatiin jedhe waaqayyo. Ameen. Eegumsa koo jala jirta harka kootu sirra jira. Anatu si gaggeessa anatu si wajjiniin ta'a jedheetu waaqayyo galgala kana dubbii sagalee taasisu sitti dubbateera. Irraafamee hin sodaatiin waaqayyo hundumaa gararraa jiraatu galgala kana anatu harkasi qaba anatu si wajjiniin jira ani oolchaa keeti ani of oolchaa keeti galgala kana yeroo kanatti amma yeroo kanatti isin bakka garagaraa teessanii sagalee kana dhagaa kan jirtan raafamni yoo baay'ate ilaamee Yesuutu si wajjin jira yoo qorumsi baay'ate Yesuutu si wajjin jira Yesuus hundumaa gararraa jiraatu amanatti waan ta'eef ani tiksee dhugaa qale waan ta'eef tiksee dhugaan immoo yeeyyoolotatti dhufan fagootti irraati argatu irraatitti isa tiksee dhugaan saawwarotaaf fedhudha waan ta'eef waaqayyo waaqni jiraataan galgala kana ija isaatiin sibillateera jedhee. Ameen. Eegumsa koo jala jirta hin sodaatiin isin jedhe hin sodaatiin sagalee waaqayyo kun irratti beekadhanna namni kamiyyuu harka mirgaa laphee irra kaawwadhaati lafuma teessanii jirtanitti harka mirgaa laphee irra kaawwadhaati sagalee kana kan dhageessan waaqayyo inni oolchaa kee ta'e inni of oolchaa kee ta'e galgala kana akkasii jedhee waaqayyo ani oolchaa keeti ani of oolchaa keeti hin sodaatiin wanti jireenya nama ilaa namoonni baay'een namoonni amma yeroo kanatti banattanii teessanii moobaayila keessan banattanii karaa sana teessanii ilaalaa kan jirtan sagalee kana dhagaa kan jirtan waaqayyo akkasiin jedheera hin raafamii hin sodaatiin anatu si wajjiniin jira anatu harkasi qaba anatu oolchaa keeti bineensi waan baay'ateef ati nyaatamtu qorichi waan baay'ateef ati hin baddu galgalli kun siif galgala mo'ichaati galgalli kun galgalatti jireenyi kee eenyummaan kee harka waaqayyo isa jiraata ati jijjiiramu waan ta'eef ilaalchi kee jijjiirameera ilaalchi kee jijjiirameera galgala kana ulee mo'ichaa keetti laatame ulee mo'ichaa dhukkubni jireenya kee sodaachee galgala kana camateera waaqayyo akkasiin jedheera anatu sii falma anatu sii dubbata harka kootu sirra Ameen. galgalli kun sii galgalatti Ameen. yerootti waaqayyo si gargaaru Ameen. Ameen. namoonni yeroo kana teessee dhaggeeffachaa jiran ani oolchaa kee Ameen. 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 sagalee mo'ichaa dhageessisaa waaqayyo oolchaa kooti waaqayyo oolchaa kooti Ameen. Waaqayyo oolchaa kooti. Hallelujah. Waaqayyo oolchaa kooti. Ila dala bajeni mogla adola la bosia. Hallelujah. Amen. Amen. Ola dila bojeni mogla adola la bosia. Amen. 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 Amen.
Hallelujah. Amen. 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 Namota sammuu keessa qalbii keessa yaadni keessa jireenyi keessa kun akka nagaa hin taanedha. Wanti jireenya keessatti murtaa'ee ba'e Waaqayyo akkasidheedha. Isin gabii argadha. Ani isinii bal'oo dha wanta misiraanota. Amen. Hallelujah. Sodaatidha. Warra argitan argitan. Amen. Isin jabaadhaan dhaabbadhaatii gochaa Waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa eeguse. Amen. Anatu si wajjin jira. Anatu harka si qaba. Anatu si gargaara. Seexanni hin soba. Waaqayyo yeroo kanatti galgala galchee galgala moochaa si godheeraa jedhe. Amen. Galgala moochaa. Galgala Amen. Waaqayyo waaqa jiraataa eebba tokko ulfina tokko yeroo dheeraadhaaf kan inni dhiisattee kan inni sagalee kanaan Waaqayyo gatee galcheedha. Amen. Amen. Yeroo baay'ee kana tumna keetti buuftee kan mogoleessa inni jireenya kee eenyummaa kee irratti ba'aa ulfaataa ta'e kan si yaaddesse Waaqayyo galgala kana ulfina tokko akka kee galchee. Amen. Waaqayyo harka kee galcheera jedhee mee amantiidhaan harka keessa fuula dhaabadhaan harka koo galeera. Harka koo galeera. Harka koo galeera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos galgala moochaa si ta'eera. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Fuldura keessan irraatti Waaqayyo inni cabsee karaa baanu dura keessan hin baay'innis immoo maqaan isaa Waaqayyoodha. Inni mootii Israa'el jedhamee kuma barreeffame inni cabsee karaa baanu danqaa fuldura keessan irraatti kaase. Amen. Hallelujah. Waaqayyo namoota baay'ee akka qabeera. Sagalee kun sagalee humna hojjetu jireenya keessatti eenyummaa keessatti sagalee humna hojjetu of keessaa qabudha. Dubbiin Waaqayyo dubbatame kuni galgala kana sirriitti hojjetameera. Waaqayyo bara keessa jireenya keessa naa eebbisu gara baasira baraatti si deebiseera. Ulfaadhaa eebbifama. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyo saayib ayyaana isaanii qabaatu hammadhumaatti Amen. Amen. Eebbifama Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Amen. Hallelujah. Itti fufnaa Waaqayyoon yeroo wajjinitti waaqeffannu ta'a. Kunis keenya hojjetaa wangeelaa isaanii Waaqayyo isaa eebbisu. Iddoo teessan taa'aatii yookiin iddoo jirtanitti nama Waaqayyoo kana Waaqayyo si haa eebbisu jedhani. Waaqayyo ayyaana isaanii Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifamee ayyaana isaanii Waaqayyo si haa eebbisu ayyaana isaanii Hallelujah. Gooftaan si haa eebbisu eebbifama maqaa Gooftaatiin Waaqayyoon waaqessinaa Waaqayyoon galateeffannaa. Guyyaarraa waldaa keenya keessatti Waaqayyo hojii gurguddaa hojjechaa oolee waldaan keenya waldaa tokkummaa amantii jedhamti damee yookiin Ashawaa Meedaa keessatti argamti Buraayyuu keessatti jechuudha. Sagalee guyyaarraa Waaqayyo dubbatee ittiin namoota baay'ee gargaaree namoota baay'ee ittiin oolchee namoota baay'ee ittiin jajjabeesse namoota baay'ee ittiin du'arraa hambisee laphee korratti dubbiin waan jabaateef isiniif dubbisaa sababii gara wajjin waaqeffachuutti ceenaa. Waaqayyo hunda keessan eebbisu. Ergaa birootaa boqonnaa 4 lakkoofsaa 12 dubbiin Waaqayyoo jiraataadha.
Amen. Namni na dhaga'e ani neenu Amen. dubbiin waaqayyoo jiraataadha jedha. Dubbiin waaqayyoo kun sagaleen waaqayyoo kun jiraataadha jedhee gaafa dubbatu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti sagalechi jedha. Yohaannis gaafa dubbatu sagalechi jalqaba ture jedha. Sagalechi waaqa bira ture jedha. Sagalechi ofuma isaatii immoo waaqa ture jedha. Amen. Sagaleen kun jiraataadha. Sagaleen namaa hin dadhaba, sagaleen namaa hin du'a, sagaleen namaa yeroodhaaf miidhaga, yeroodhaaf immoo hin fokkisa. Sagaleen namaa fagootti hin dhaga'ama, sagaleen namaa dhiyootti hin dhaga'ama. Sagaleen namaa yeroodhaaf kan inni dhageettii argatu. Sagaleen waaqayyoo garuu jiraataadha. Hin du'u, hin dulloomu, irraan darbu, hin moofa'u. Sagalee jiraataan kun anatti ija godhee, buleessa kootti ija godhee, hunda keenyatti ija godhee, sakaaniif balbala banee, sakaaniif karaa eebbaatti argisiisee, sakaaniif mo'icha ta'ee, sakaaniif boqonnaa ta'ee, sagalee jiraataan kun nu keessa jira, anaa isin keessa jira. Nu jiraachisa. Inni jiraataa, ati isa jiraataa wajjin jirta. Hin duutu akkuma waaqayyo dubbate, hin baddu, sanyii badurraa hin dhalanne ati. Qoramsi yoo baay'ate iyyuu, lolli yoo baay'ate iyyuu, gaaffii yoo baay'ate iyyuu, nu waaqayyo dubbateef nati keessattu duddaaf garaa yoo ta'e iyyuu. Kanatti gurra kee irratti dhageessu, kanatti baatee galtee argitu, waan abdiis fudhachiisu, waan mogoleessu yoo ta'e iyyuu sagalechi jiraataadha. Ati sanyii badurraa hin dhalanne. Har'a humna yoo dhabde kadhachuudhaaf, humna yoo dhabde faarfachuudhaaf, humna yoo dhabde lallabuudhaaf, humna yoo dhabde hojjechuudhaaf, humna yoo dhabde nama gargaaruudhaaf, sagaleen ati qabdu sagalee badu miti. Amen. Kakuu ati qabdu kakuu garaa qabu miti. Amen. Haleluuyaa. Amen. Waan karaatti nama hambisu qabattee biyyaan baane ati. Amen. Waan nama qaanessu qabattee biyyaan baane ati. Amen. Sagalee du'aa qabattee biyyaan baane, sagalee salphinaa qabattee biyyaan baane, sagalee karaa qabattee biyyaan baane, sagalee tiyyeellaan qabattee biyyaan baane, sagalee jiraataan kun si keessa jira. Amen. Hallelujah. Gooftaa Yesuus Kiristoos an sagalee hoolota kootii nan beeka, sagalee isaanii nan beeka, yeroo isaan ba'an nan beeka, yeroo isaan galan nan beeka, yeroo isaan dhaban nan beeka, yeroo isaan jabaatan nan beeka, ani isaan hin dhiisu, si dhiisu waaqa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Sagalee jiraataa kana qabdaati. Amen. Namni yoo birrii qabaatee hin du'a, yoo humna qabaatee hin du'a, yoo humna qabaatee hin du'a, namni sagalee qabu garuu yoo du'e iyyuu hin ka'a. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ergaasii qaba. Sagalee qabda, baatee karaatti naftu, sagalee qabda dingatu, sagalee qabda, humni iyyumaa asirratti hin hojjetu. Amen. Sagalee qabda, sagaleen kun jiraataadha. Amen. Sagaleen kun jiraataadha birootaan humna hojjetuuf keessaa qabaa jedha. Humna hojjetu. Amen. Ati humna dhabuu dandeessa. Waa jalqabdee humna dhabuu dandeessa. Hojjettee humna dhabuu dandeessa. Barattee humna dhabuu dandeessa. Fagaattee deemuudhaaf humna dhabuu dandeessa. Nama gargaaruuf humna dhabuu dandeessa. Ofuma keetiin waan laphee kee irra jiru bakkaan ga'uudhaaf humna dhabuu dandeessa. Sagaleen kun garuu dubbii jiraataan kun garuu humna hojjetuuf keessaa waan qabuuf siif hojjeta. Amen. Dhugaadha siif hojjeta. Amen. Humna keeti, miindaa keeti, abbaa manaa kee miti, haadha manaa kee miti, fira kee miti, miindaa kee miti, waaqa siif hojjeta. Amen. Hallelujah. Hiriyaan sirra darbuu danda'a. Hiriyaan sirra darbuu dandeessa. Wanta jalqabde xumura argachuu dhiisuu danda'a. Galma ga'uu dhiisuu danda'a. Amma garuu waaqayyos akkasii jedha. Humna hojjetu dubbichoo keessaa waan qabuuf siif hin hojjedha sii jedha waaqayyo. Amen. Amen. Hallelujah. Siif hojjeta waaqayyo. Amen. Bakka hojjetan keessan kaasaatii naaf hojjeta waaqayyo jedha. Naaf hojjeta waaqayyo. Isa kan dhageessan naaf hojjeta waaqayyo jedha. Naaf hojjeta waaqayyo. Waaqayyo siif hojjeta. Hamma ammaatti kan hiixattee qabachuu hin dandeenye, kaattee bira ga'uu hin dandeenye, hojjettee lafa garaa keetii ga'uu hin dandeenye. Amma garuu waaqayyo akkasii jedha. Anas siif hojjeta sii jedha waaqayyo. Amen. Hallelujah. Kan namoota baay'ee isaanii hojjete, kan namoota baay'ee abbaa qabeenyaa hojjete maqaatti fudhate,
isaanii hojjetee maqaatti waamame amma garuu kan kee firaanis miti hiriyaadhaanis miti humnaanis miti horiidhaanis miti waaqa isa biyyaa si baase achiisa waaqa Amen. waaqa isa irratti kakatee sin danda'a sin gargaara harka si Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Imma kee qabamee jirusa imma kee hidhamee jirusa imma kee danqamee jirusa imma kee mataa dhabee jirusa har'a siif hojjeta Waaqayyo. Amen. Dhugaa galgala kana siif hojjeta Waaqayyo. Amen. Hallelujah. Waan dhume tokko waan Waaqayyo fide tokko takka kee keessa gale. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Sagalecheedha dubbicheedha humna hojjetuuf keessaa qaba humna hojjetuuf keessaa qaba. Yes. Ma keessaa qaba humna hojjetu. Amen. Maal si dhibese? Hiriyyaan koo beekta qabda. Maal si dhibese? Jalqabdee turuu dadhabdee hin turta. Maal si dhibese? Haala tikkelee si keessa jirtu, haala irra keessa jirtu. Tokko yoo ta'u baate humni tokko si keessa jira. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Roomee irratti akkasidha. Roomee boqonnaa 8:26 irratti isin akkatti kadhattan iyyuu hin beektan akkumatti kadhattan baay'ee isaa iyyuu hin beektan waan isiniif barbaachisu baay'ee isaa hin beektan waan yerootti argattan baay'ee isaa hin beektan waan irra isiniif ta'u baay'ee isaa hin beektan waan bor isiniif ta'u baay'ee isaa hin beektan hafuurri qulqulluun garuu hin beeknedha. Hallelujah. Amen. Ummati baay'ee isaa isa siif beeka. Amen. Baay'ee isaa hin beektu maal akkasi barbaachisu baay'ee isaa hin beektu kadhate xiqqoodha kan Waaqayyo siif yaade garuu guddaa. Amen. Ati maan kana nammaarrachuudhaaf qophoofte Waaqayyo garuu akaafaadhaan siif hammaara. Amen. Hallelujah. Amen. Abootteedhaan hammaarrachuuf qophoofte Waaqayyo garuu eebba guddaa tokko ariifatee kee keessa galcha. Amen. Jesus. Sagalee of danda'a. Amen. Saba Israa'el ofirratti kakadhe san dubbadhe kana yoo dhiise san siif kakadhe kana yoo dhiise jedhee dubbata Waaqa. Ofirratti kakata Waaqayyo waa'ee keetiif. Amen. Ofirratti kakate Waaqayyo waa'ee keetiif. Amen. Asaafirishuu miti yaade. Jesus. Asaafiraachuu miti yaade. Amen. Amen. Kana duwwaa miti. Billaadheedha. Billaa qaba jedha. Sagalechi billaadhaadha. Ergaasii qaba. Amen. Waan sitti deemu sirraa deebisa. Amen. Sagalee jiraataati qabdu. Sagalee jiraataan biyyaa si baasitu. Sagalee jiraataan balbala hojii sii kennitu. Sagalee jiraataan biyya ormaa keessatti si wajjin dhaabatee jiru kun waan sitti deemu sirraa deebisa. Amen. Keessa mirga wal kaasaa gara Waaqayyoo. Amen. Bakka jirtan keessa mirga wal kaasaa ergaan sii qaba. Billaa qara lamaatiidha. Billaa qara lamaati. Dubbii jiraataa. Billaa qara lamaatiidha. Billaa qara lamaati. Dhukkuba sitti deemu sirraa deebisa. Amen. 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 Waan ati hin beekne, waan ati hin karoorsiine, yerooti nagaan hin jiru, yerooti gaarii ta'aa jirtu, gaarii hin jiru, yeroota cingaa jirtu, miila kee booddeetti deebisa. Har'aa kaasee garuu billaanni qaramaan kun sirraa deebisa. Amen. Billaa qaramaan kun gallachuutti qaramaadha. Gallachuutti ni qarame kun harka kee keessa gala. Sitti hin deebi'u diina kee sirraa deebisa. Amen. Amen. Waan sitti ta'e, waan si qo'u, waan si dhiphisu, waan boqonnaa si dhowwatu ofirraa deebisuu dadhabde. Galgala kana Waaqayyo billaa qara lamaa harka kee keessa kaa'e. Amen. Magaalaatti keessattuu jawween namoota baay'ee liqimse, jawween eebba namootaa saame, jawween nagaa namootaa saame, jawween namoota baay'ee salphise, billaa sagalee Waaqayyoo kanaan nyaatameera. Amen. Amen. Ati nama salphaa miti. Amen. Sagalee qabdaati. Amen. Yoo dhabdeeyyuu, yeroo waaqeffannaa yoo dhabdeeyyuu, yeroo kadhataa yoo dhabdeeyyuu, namoota baay'ee biratti waan gadi buute yoo fakkaatteeyyuu kakuu qabdaati. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sagalee jiraataa qabdaati. Amen. Akka namoota baay'een walitti hin buutuuti. Amen. Akka namoota baay'een walitti hin salphatuuti. Amen. Akka namoota baay'een walitti hin kuuftuuti.
Amen. Sirra kakuutu jira. Sirra sagaleetu jira. Hallelujah. Amen. Billaan qara lamaatidha. Billaan qara lamaa kun diina kee hin boksaa. Amen. Waan muramuun mala hin muraadu. Amen. Hallelujah. Amen. Waan kee keessa kaa'eera Waaqayyo. Amen. Waan itti sodaatamu. Amen. Waan itti sodaatamu. Laga gamaa kan itti sodaatamu. Naannoo Amen. itti sodaatamu. Amen. Waan daati keessa jirtu keessa. Mana keessa jiraattu keessa. Namoota wajjin baatu keessa. Sarvisiiti keessatti fayyadamtu keessa. Waan itti sodaatamu. Amen. Amen. Oh la 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 badeli mani. Wakatana matia musatertana. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Waan itti sodaatamu. Billaa qara lamaa tokko. Billaa qara lama. Amen. Amen. Hallelujah. Harka kee Oh la keessa. la la Waan badeli. sirkaa gosti fakkaate malee. Waan biyya kanatti dhiiftee deemtesti fakkaate malee. Waan eeggatti deemtee gaddesitti fakkaate malee. Waaqayyo akkasii jedha. Akkuma jalqabaatti si beeka. Amen. Amen. Wakatana matia musatertana maniamo. Amen. Humna jalqabaa sanaan, kakuu jalqabaa sanaan, dhageettii jalqabaa sanaan, Amen. walitti dhufeenya jalqabaa sanaanis beeke. Amen. Maddaaf nageessaatiin akka ta'e goofta. Humni kee xiqqoo yoo ta'e yoo dubbii koo hin ganne. Amen. Jarmanii keessatti nan gannetti, Awurooppaa keessatti nan gannetti, Ameerikaa keessatti nan gannetti, Kanaadaa keessatti nan gannetti. Abbaan barbaade yoo dhiisi, dadhabuma keetii wajjin na amanatteettaati. Na Amen. waammatte hin gatu si jedha. Amen. Guyyaa dhiphinaan, guyyaa namooti baay'ee dhufanii ka'uu dadhabanitti suuqa godoo kootii keessa si keewwan. Amen. Hallelujah. Kakuu qabda googooti. Amen. Akka nama kakuu hin qabnetti hin boo'in. Akka nama kakuu hin qabnetti hin yaaddain. Akka nama kakuu hin qabnetti hin dhiphatin. Akka nama kakuu hin qabnetti hin gungumin. Akka nama kakuu hin qabnetti humna hin dhabin. Amen. Amen. Sagaleen kun jiraata. Amen. Sagaleen kun si hojjeta. Amen. Maanta lafarraa miti. Mukaan mana lafarraa miti. Konkolaataa lafarraa miti. Jireenya lafarraa miti. Isa waaqarraa nuuf hojjetee rabboonni. Amen. Hallelujah. Isa waaqarraa nuuf hojjetee. Mana waaqarraa nuuf ijaareera. Jireenya waaqarraa nuuf kenneera. Sagaleen kun jiraataadha. Amen. Isa jiraataan si keessa jira. Inni si keessa jira. Hinduutooti. Amen. Hinduutu. Amen. Onnee yoo qabaatte, kaansarii yoo qabaatte, HIV yoo qabaatte, dhukkuba nama joonjessee nama kuffisuu yoo qabaatte, lola adda addaa yoo qabaatte, hin soba. Isa jiraataa si keessa jira. Amen. Isa jiraataa si keessa jira. Amen. Ani isaan keessa jira gooftaa Yesuus. Isaanis immoo na keessa jiru. Ani sagalee isaanii beeka. Isaanis sagalee koo beeku. Hallelujah. Nan baasa nan galche. Akkuma amma Waaqayyo dubbachaa ture. Si kan si geggeessaa jiru, kan baasee si galchaa jiru Waaqayyo. Amen. Hiitee kidaanaa bulchu. Dhugaadha sagalee qabdaati. Amen. Sagalee jiraataan kun si jiraachisa. Amen. Sadaffaa irratti akkasidha. Illeedha. Keessa namaa kana iyyuu fonqolchee hin beekaadha. Yes. Keessa namaa kana fonqolchee beekadha. Amen. Sagalee Waaqayyo gaafa dubbatu garaan namaa da'oo baay'ee qabaadha. Da'oo baay'ee qaba garaan namaa. Da'oo hammeenyi keessa ta'uu qaba. Da'oo gaarummaa keessa ta'uu qaba. Da'oo baay'ee qaba. Waaqayyo garuu kan da'oo kana hundumaa hin beeku. Isa kanas fonqolchee hin beekaadha. Amen. Yesus. Keessatti miidhamtanii, keessatti gadditanii, keessatti madooftanii, keessatti dhiigdanii, namni kan isin madeesse, haalli kan isin madeesse, yeroon kan isin madeesse, hojiin kan isin madeesse, keessatti kan miidhamtan, keessatti kan gadditan, bakka keessatti miidhamtan Waaqayyo argeera. Amen. Jedha Waaqayyo. Madaa keessaa kan miidhamtan, madaa keessaa kan qabdan, namaan kan miidhamtan, haalaan kan miidhamtan, yeroodhaan kan miidhamtan, dhabiisaan kan miidhamtan, dhukkubaan kan miidhamtan, keessatti kan miidhamtan, keessatti kan boossan. Nama bira gaafa geessanii kophantu.
Walgaya mantoota gidduu gaafa jettanii waaqeffattu keessi sangaruu miidhamaadha. Keessi sangaruu madaadha. Yoom kana raawwata Waaqayyo, yoom kana godha Waaqayyo, yoom ijana guuchisa Waaqayyo, yoom na gargaara Waaqayyo, yoom na raawwata Waaqayyo kakuu koo jettanii keessatti kan boossu, keessatti kan gadditan. Nama bira gaafa geessan garuu kan kofaltan, irraanfachuudhaaf akkas irratti hin beekamne keessatti miidhamaa bakkee kan kofaltan. Keessatti argina Waaqayyo. Amen. የውስጥ ጉዳት የውስጥ ስብራት ሄሎ ሀራ Waaqayyo keessa fayyisa. Amen. Bakkuma jirtanitti ergaa Waaqarraa dhagee dubbachaa jiru kan amanuudhaaf fudhachuudhaaf akka keessa ergaa ol kaasaa. Yesus. Har'a keessa kootu fayyaadha. Har'a keessa kootu fayya. Keessa kootu fayya jedha. Keessa kootu fayya. Mataadhaan nabee biyyattis miidhamee iddoo kanattis miidhama. Biyyattis gatii kaffalee iddoo kanattis gatii kaffala. Kan koo maal jettanii kan keessatti boossa. Oh la da la la ba la boss. Hallelujah. Waaqayyo akkasuma keessa kee fayyisa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Oh la di. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Akasmiti. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Ammanum mallee dawwalee akkamitti jirta? Maalirra jirta? Gargaaramteetta? Siijanu qabdi. Ganama borii garuu baga Waaqayyo si gargaara jedhanii misiraachuu keessatti man baay'ee. Amen. Amen. Hallelujah. Ila dola baudeni mekla adila la bosia. Amen. Amen. Yes. Amen. Sila dala la bosia. Jeni wakala adila la bosia. Sakani bu'a bari'a. Sakani gaaffii garaagaraatiin bari'a. Siigara akkasumas. Amen. Amen. Bilbilumti ganama borii dawwalamu si bilbilamu. Amen. 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 Hallelujah. Ila dola la bojeni. Hallelujah. Hallelujah. Ganama borii kana dhageessu waamichi dhukkubaamichi. Amen. Yerraa kana dhageessu bu'a namaa ammammaatti salphina namaa ammammaatti hidhamuu namaa ammammaatti kana dhagaa turte. Amma garuu akkasumatti dubbiitu galagala. Amen. Sagalee jiraatan dhageessee biyyaa baadha. Amen. 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 Namaste Devi Ifamas Gabbat. Amen. Yes. Hallelujah. Nake Else Kase Biwaka Yodualaga
Hallelujah. Amen. Sagale Abba keessa duwwaa dhagaa. Sagale kaleessa keessa. Sagale eegala keessa. Sagale yeroo dhalattan garaadha keessaniitii baatan dhagaa guddattan duwwaa ciibsaatiin dhagaa. Isuma duwwaa dhaggeeffadhaa. Sagale waan dhaggeeffatina. Sagale garaagaraan dhaggeeffatina. Sagale waan duwwaa dhagaa. Boriyyuu wana misraachuu dhageessu. Amen. 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 Ila dola bojeni matla adilla la posterele benia. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. Ila dala la bojeni matla adila la bosia. Amen. 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 Jolle kore kasile nuti waaqayyo itti kooluu ganna waaqayyoon amanan waaqayyo irratti of ganna waaqayyoon duwwaa dhagee lafti yoo raafamte tulloonni iddoo isaanii gadhiisanii galaana walakkaa yoo buufaman galaanonnis immoo yoo homachaa nuti waaqni kan Yaaqoob da'oo keenya. Amen. Waaqni kan Yaaqoob da'oo keenya. Hallelujah. Gaachana keenya, irkoo keenya, kallattii keenya. Da'oo keeti waaqayyo. Amen. Da'oo firaan qabdooti, da'oo obboleessaan qabdooti, da'oo obboleettiin qabdooti. Lafa dhadheetti boqottuu hin qabdu, lafa dhadheetti aara galfattuu hin qabdu. Nama si barbaadu hin qabdu, nama si fo'u hin qabdu. Hundumtu maaliif nan barbaanne si komata malee? Maaliif naaf hin goone si komata malee? Maaliif nan gargaarre si komata malee? Ati kophaa keeti. Oh, yes. Ati kophaa keeti. Nama si hubatu dhabde. Nama siif dhimmu dhabde. Nama siif yaadu dhabde. Nama rakkina kee ilaalu dhabde. Waaqayyo akkasii jedhu. Rakkina kee ilaaleera. Nama si hubatu dhabde si hubadheera. Nama siif yaadu dhabde siif yaadeera. Ansi keessa jira. Amen. Ansi keessa jira. Ansi keessa jira. Anas siif hojjeta. Anas siif dhimmu. Anas harkisa. Hin sodaatin. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anas siif dhimma si jedha Waaqayyo. Anas siif hojjeta si jedha Waaqayyo. Anas si hubata namni si hubata. Anas siif dubbata namni siif hin dubbatu. Anatu waa'ee keetiif waan gaarii yaada namni waa'ee keetiif waan gaarii yaada. Ani ni jiraataan sin qaanessu. Ani ni jiraataan sin yeellasu. Ani ni jiraataan sin buusu. Ani ni jiraataan sin dhiisu. Abbaan siita. Haadha siita. Firan siita. Gati si jedha Waaqayyo. Amen. Narkaa fuudhaa argaa kan maqaa gooftaa Yesuusiin. Amen. Inni jiraataan sun da'oo keeti. Amen. Inni jiraataan sun si jiraachisa. Amen. Inni jiraataan sun dhimma keessa siif hojjeta. Amen. Wanti mataa dhabe mataa argata. Amen. Wanti cufame hin bane. Wanti hidhame hin hiikamu. Amen. Amma dukkana fakkaata. Gaafa baatu dukkana fakkaata. Gaafa galtu dukkana fakkaata. Yes. Wantooti baay'een dukkanaan ganamni borii garuu galma ifaati. Amen. Amen. Dukkana halkanii jechaa jiru. Dukkana sa'aatii kanaa jechaa jiru. Dukkana hojii, dukkana jireenyaa, dukkana tidaarii, dukkana barumsaa. Yes. Hallelujah. Gooftaa Yesuus Kiristoos dukkana jireenyaa, dukkana
dukkana hojii Amen. karaa baay'eedhaan dukkana ifa fakkaata namatti ifa fakkaata hiriyaatti ifa fakkaata maatii ifa fakkaata baay'ee isaa garuu dukkana maqaa sirna sagalee waaqayyootiin ifatti jijjiirameera. Nama amin jedhee ta'eera. Amen. Ta'eera maqaa Yesuus. Ati kakuu qabdaati. Amen. Ilaa namni sagalee kana dhaga'utti kakuu qabdaati. Amen. Dukkanaa eeyuutti yoo dukkanaa eeyuu karaa yoo mul'ise sakkaa karaa hin mul'ise. Waa dhageessee baafeeti. Sagalee kun jiraachaa jiru. Sagalee qabeenya keeti. Sagalee humna keeti. Sagalee ka'umsa keeti. Sagalee dhuma keeti. Jalqabi keessatti sagalee argina. Sagalee mana keeti. Sagalee tidaarii keeti. Sagalee dhala keeti. Sagalee barumsa keeti. Hankee sagaleedha. Kunootti kan keeti. Kunootti sagalee keeti. Maqaa Yesuus Kiristoos. Lafee keetii dhiiga keetii nama fakkatu. Mana kee tollaafata. Iddoo hojii keetii, iddoo jireenya keetii, iddoo tidaarii keetii, waajjira keetii, kaampaanii keetii tollaafa galu sagaleen kun. Sagaleen kun si oolcha. Sagaleen kun si gargaara. Sagaleen kun si dhaabata. Sagaleen kun gidduu si gala. Amen. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo. Sagalee jiraata. Jiraata. Hinduu. Raamdarbu. Si jiraachisa. Si jiraachisa. Si jiraachisa sagalee Waaqayyoo. Amen. Kana dhageessan keessan gara Waaqayyootti ol kaasaatii. Sagalee dhalanas ga'e jedha. Sagalee dhalanas ga'e. Yes, sagalee dhalanas ga'e jedha. Sagalee dhalanas ga'e. Boris sagalee dhumaanii dabaleedha. Borus sagalee dhumaan hin jiraatu. Sagalee Waaqayyoo humna kootiidha. Sagaleen Waaqayyoo humna kooti. Sagalee Waaqayyoo jalqaba kooti jedha. Sagaleen Waaqayyoo jalqaba kooti. Sagalee Waaqayyoo dhuma kootiidha. Sagaleen Waaqayyoo dhuma kooti. Utuu sagalee qabu hin qaana'u jedha. Namni isa qabu hin qaana'u. Utuu sagalee qabu wanta sodaadhe nan dhaaluudha. Otoon sagalee qabu wanta Utuu sagalee qabdu hin dhaalamtu ati. Amen. Utuu sagalee qabdu hin dhaalamtu ati. Amen. Biyya koo keessatti namoota baay'ee kan dhaale. Biyya keessattuu keessatti, magaalaa keessattuu keessatti namoota baay'ee kan dhaale. Namoota baay'ee kan hidhe. Namoota baay'ee kan dura isaanii dhaabate. Ati sagalee waan qabdu dura kee hin dhaabatu. Hidhamtu hin dhaalamtu ati. Amen. Hidhamtu hin dhaalamtu ati. Haleluuyaa. Sagaleen kun jiraata. Sagaleen kun jiraata. Inni jiraataan immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Sagaleen kun lafa irratti siif hojjeta. Waaqa irratti siif hojjeta. Amen. Galoo lafa irratti siif hojjeta. Waaqa irratti siif hojjeta. Amen. Sorry, ibsaatu badee hin dhufa. Amen, 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 amen. Sagalee keessan hin dhageenyattuma fufaa. Okay, okay, ishi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin warri keessan jireenyi keessan eebbifamu. Amen. Ani sagaleen qaba dhugaadha. Ani sagaleen qaba. Biyya keessa yeroon ture. Baadiyyaa namooti baay'een hin dhanne keessatti. Baadiyyaa namooti baay'een galuudhaaf. Saalfatan keessatti. Waaqayyo ofii isaatti dubbatee ani sin baasa. Nama guddaan si godha. Namoota baay'eedhaaf karaan si godha. Namoota baay'eedhaaf eebban si godha. Inni jedhee iddoo hin yaadamne na baase. Iddoo hin yaadamne na fide. Atis akkuma kana. Hiriyoota kee biraa, maatii kee biraa, namoota baay'ee biraa si baasee Waaqayyo. Eebba kan si godhe. Akkati jiraattuuf, akkati nama guddaa taatuuf, akkati iddoo guddaa geessuuf kakatee kan si baase. Sagaleen Waaqayyo lafa onaa irratti dubbate sun har'as anaa wajjin, si wajjin, hunda keenyaa wajjin jira. Nun qaanessu, nun jeellaasisu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin humnati ittiin lafaa kaatu, humnati ittiin jajjabaatu, humnati ittiin yeroo hundumaa moottu
sagalee kana dubbii amma dubbatame kanaan miilla kee gara eebbaatti, miilla kee gara ulfinaatti, miilla kee gara kakuutti ariifachiiseera. Ariifachiiseera. Ameen. Keenya saaminitti bufee Waaqayyoon nu kadhata. Bala. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo sagalee isaatiin akkuma dubbate dubbiin koo jiraataadha akkuma dhee warri dubbii Waaqayyootti amanan Waaqayyo wajjiniin jireenya qabu. Ameen. 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 Yesuus bara baraan jiraataadha. Ameen. Ameen. Galgalli kuni Waaqayyo sagalee isaa akkuma dubbate lafa teessanii dhaggeeffachaa jirtanitti galgalli kun isiniif maqaa Gooftaa Yesuusiin galgala moo'ichaa galgalatti jireenyi keessa Waaqayyoon harka qabame dubbiin koo jiraataadha. Ati baddu na wajjin jireenya qabda waan ta'eef Waaqayyo ati Waaqayyo wajjin jireenya qabda. Ameen. Ameen. Barri kee bara moo'ichaati malee bara boo'ichaa miti maqaa Yesuusiin. Ameen. Bara moo'ichaa malee barati moo'attee jiraattu. Rakkina barati moo'attee jiraattu. Isa haala kee gararraa ta'e baratti moo'attee jiraattu. Waaqayyo waan jiraataan galgala kana jireenya keessaniif deemsa keessaniif Waaqayyo waan jiraataan jireenya moo'ichaa isiniif laateera. Ameen. Sagalee kana dhagaa kan jirtan sagaleen kun isinitti dhagaamaa kan jiru maqaa Gooftaa Yesuusiin jireenyi kee jireenya hiika dhabeen ta'u jireenyi kee jireenya nagaa dhabeen ta'u dubbiin koo jiraataadha akkuma dubbatamaa ture ammoo akka sagaleen isaa dubbatamaa ture jalqaba irratti Waaqayyo ani isiniif tiksee gaarii jedhee dubbate ammas immoo dubbiin koo amanamaadha akkuma dubbate Waaqayyo sagalee isaatiin inni waa'ee keef Ibrootuma irraa Ibroota 10 Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irraa inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Min sodaan jedhee dubbata iddoo sanatti inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Haleluuyaa. Inni isinin fayyisaa jedhee galgala kana dubbiin koo jiraataadha inni dubbii isaaf amanamaadha. Sagalee Waaqayyoo jireenya keenya keessatti eenyummaa keenya keessatti gaafa dubbatu Waaqayyo dubbatee dubbii isaaf amanama. Dubbiin koo amanamaadha jedhee dubbate waan ta'eef inni abdii siif kenne kun amanamaadha. Inni harkaan si qabaa jedhe kun amanamaadha. Inni sin gargaaraa jedhe kun amanamaadha. Waaqayyo galgala kanaan siif amanama. Ani harkaan si qabaan sin gargaara. Hin sodaatiin jedheera Waaqayyo. Ameen. Ati abdii qabu. Abdii jireenyaa kan qabu sidha. Ameen. Abdii fayyinaa kan qabu sidha. Mee sagalee keessan ol kaafadhaatiiyyuu ani abdiin qabaa jedha. Ani abdiin qaba. Ani abdiin qabaa jedhaani. Ani abdiin qaba. Keessa jirtu mijataa miti yoo ta'e. Haalli irratti keessa jirtu si mijataa miti. Haalli irra keessa jirtu sitti hin tolu yoo ta'e. Waaqayyo garuu akkasiin jechaa jira. Siif abdiin jira. Ameen. Yes. Abdii. Abdiin immoo namallee yaasuuf. Abdii Waaqayyo sii kenna abdii silee yaasuuf miti. Laaboleettiin Waaqayyo waa'ee keetiif inni dubbachaa jira. Ati abdii qabda siin jechaa jira. Abdiin nuyi qabnu abdiin nulee yaasuuf miti. Phaawulos akkasii Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa. Haleluuyaa. Gammadaa abdii qabdani. Kan Waaqayyo ta'uu keetti gammadi. Namni si caalutti ati keessi kee yeroo kanatti nagaa argachaa jira. Maqaa Waaqayyoo gaafa waan nagaa argata. Maqaa Waaqayyoo gaafa waan keessa kee boqonnaa argata. Wanti adarra keessa oolte wanta sammuu kee jeeqaa oole yoo ta'e wanti adarra keessa oolte wanta nagaa kee nyaachaa oole yoo ta'e garuu Waaqayyo akkasiin jedhee abdii qabdutti gammadi. Ameen. Haleluuyaa. Kan abdii qabu sila seexana. Kan abdii qabu warra biyya lafaa Waaqayyo waan jiraatan akkasiin jechaa ati abdii qabda. Ameen. Abdii qabda. Ameen. Abdii qabda gammada. Ameen. Rakkina obsaa. Ameen. Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa. Ameen. Galgala kana Waaqayyo waan jiraataan ija isaatiin sibiilate. Ameen. Dubbiin immoo paasterii dubbachaa turan dhaga keessan ol kaasaatii dubbiin Waaqayyo jiraataadha. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Galgala kana jedhama. Galgala kana Waaqayyo jedhama. Waaqayyo Hojjeteera.
Dhimma koo Dhimma koo naaf hojjeteera. Ameen. Galgala kana waaqayyo dhimma keessa isinii hojjeteera. Jireenyi keessa Ameen. keessa bara eebbaa ta'eera. Galgalli yeroo kunsi yeroo dhimma ameen jechaa jiru kanatti waaqayyo jireenya kee deemsa kee mil'atattee tajaajila waaqayyooti. Ameen. Harka keessa irraa badhaatti amma gara waaqeffannaatti dabarra harka keessa irraa badhaatti anaaf abdiin jira jedha. Anaaf abdiin jira. Ameen. Anaaf abdiin Abdiitu jira. Gammada rakkina gooftaa waaqayyo kadhachuu immoo sima waaqayyo galgala kana dubbiin koo jiraataadha isumatu si jiraachisa isumatu si gargaara isumatu keessaa si baasa namoonni baay'een kan si keessatti naana biyyataa keessa miti nagaa keessan kan goolu jireenya keessan kan goolu baay'eetu jiru waaqayyo yeroo akkasii ati na wajjin jireenya qabda. Ameen. Na wajjin jireenya qabda dubbii isaatiin dubbate waan ta'eef. Ameen. Ameen. Isuma jiraataa kana si jiraata isuma jiraataa kana dargasi qaba. Abdiin jira maqaa Yesuusi. Ameen. Abdiiti qabdoonillee qabu. Ameen. Galgala mo'ichaa sinii godheera. Isa barreeffama maqaa gooftaa Yesuus eebbifameera. Amma yerootti waaqeffannu waan ta'eef hafuura keessa namas dammaqsaatii fuula waaqayyootti waaqayyo gargaaru waaqayyo sarkasi qabu. Waaqayyo isa jiraataa ammas wajjin waaqeffanna. Hafuurri keessa namayyuu gara waaqayyoo yaadni keessa namayyuu gara waaqayyoo ilaalu. Waaqayyo galgala kana jireenya keessa ni gargaara bara keessa ni gargaara. Haleluuyaa. Jiraataadha Yesuus. Ameen. Jiraateetu nu jiraachisa waan ta'eef waaqayyo waan jiraata galgala kana waaqayyo akkasiin gargaara waaqayyo akkasiin qabe hamma ammaatti waaqayyo akkasiin gargaaraa ture natti dhagahama hafuurri waaqayyo dhufaanaa baha waaqayyo akka namoota baay'ee gargaaraa ture namoota baay'ee kan qabaa ture hafuurri waaqayyo keessa kootti dhufaanaa baha amma sin gargaaramta haalli ati keessa jirtu siin mijanne yoo ta'e haalli daangessu waaqayyo haalli san daangessu waaqayyo wanti gosaa dhaabbate sana gadaanni san tulloonni kan tulluun akkate sagalee jaalallee kootii tulloota irra qaaliyaa galaana irra qaaliyaa hin dhufe gara koo galgala kana sagalee dhufe. Ameen. Sagalee si gargaaru sagalee jireenya kee gargaaru amma yeroo kanatti yerootti waaqeffannu waan ta'eef waaqayyo masgidduu keenya jedha. Ameen. Sagalee jiraataan suusi jiraachisa.